Ashama hordoftoota chaayinaalii yoonii koo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kanarraa akka barattan shakkiin qabu. Akkuma yeroo hunda jedhu viidiyoon osoo hin eegalin warri chaayinaalii kanaaf haaraa taatan chaayinaalii kana subscribe gochuu keessa hin dagatinaa. Akkasumas warri chaayinaalii kanaaf miseensa turtan viidiyicha akka namoota baay'ee maddii ga'uuf laayikii sheerii tuquu keessa hin dagatinaa jechuun barbaada hordoftoota chaayinaalii yoonii koo. Egaa viidiyoo har'a qabadhee dhufeerraa akka waa barattan ittiin jajjabaattan shakkiin qabu. Egaa viidiyoo har'a isiniif fidee dhufee ragaa seenaa namoota tokko tokko godhannee namoonni baay'een wantoota adda addaa fakkeenyaaf gara hojiitiin haa ta'u gara barnootaatiin haa ta'u wantoota baay'ee yoo ilaalle hin danda'u ani dalaguu hin danda'u natti ulfaataa jechuudhaan yeroo namoonni baay'een dhiphatan ni argina jechaadha. Har'a immoo ragaa namoota qabadhee isiniif dhufee jira. Seenaa nama lamaan tokko isiniifan kaasa jechaadha. Isarraa waan guddaa akka baratan shakkiin qabu. Na faana tura. Egaa barsiisaadha. Daree keessa taa'eeti ijoollee osoo barsiisaa jiruu Shaaruk hin beektanii. Ammaaf fiilmii Hindiitiin baay'ee beekamaa nama ta'edha. Shaarukiin gaafii wayii gaafata. Inni yeroo umrii daa'imummaa isaatiitti jechaadha. Shaaruk gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda gaafa jedhuuni ani gara fuulduraatti booliwuudiidhaaf urjii ta'uun barbaada jedha. Fiilmii booliwuudii jedhamu kanaaf urjii ta'uun barbaada jedha. Barattoonni daree kanaa yeroo kana baay'ee kolfanii baay'ee itti seeqanii jechaadha. Namni kun yeroo ammaatti baay'ee nama fiilmii Hindiitiin beekamaa ta'edha jechaadha. Wanta yaade kana seenaan isaa baay'ee kan nama ajaa'ibu haadhaaf abbaa isaa yeroo daa'imummaa isaatti dhibee kaansariitiin nama dhabeedha. San malee obboleettii isaa wajjin karaa irratti nama dabarseedha. Jireenyi isaa karaa irratti baay'eedhaan kan dabarseedha. Yeroo baay'eellee fiilmii Hindii fiilmuma kamiyyuu hojjechuu hin dandeessu jedhanii irra deddeebiidhaan tapha fiilmii keessa nama baasanidha. Garuu inni yeroo hundayyuu nan danda'a hojjechuu nan danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan fiilmii kana yaaluudhaan nama sirriitti dandeettii isaa nutti agarsiisadha jechaadha. Egaa fiilmii gosa inni hojjennu hin jiru. Koomeediidha, fiilmii jaalalaa, tiraajeedii fiilmoota hundayyuu hojjechuudhaan nama nutti agarsiisadha dandeettii isaa jechaadha. Kanaaf yeroo hundayyuu nan danda'a wanti duubatti na deebisu hin jiru jechuudhaan ragaa artistii beekamaa addunyaa kan ta'e nugusa yookaan goota booliwuudii kan jedhamu yeroo ammaatitti abbaa qabeenyaa addunyaarra lammaffaa ta'e Shaaruk Khaan jedhama jechaadha. Namni kuni gara seenaa lammaffaatti gaafa isin darbu kunis seenaa barsiisaa tokko isin kaasuun barbaade. Barsiisaan kun yuunivarsiitota garaagaraa irratti leekchara kenna. Barsiisaa kana leekchara inni kennu barnoonni inni kennu waan wal fakkaataa ta'eef baay'ee isa nuffisiise jechaadha barsiisaa kana. Barsiichaa miti konkolaachisaan isaatiiyyuu barnoota inni yuunivarsiitota garaagaraa irratti deemu hunda qoma isaatiitti qabatee jira jechaadha barsiisaa kana. Kanaaf barsiisichi immoo baay'ee waan dhufeef maal jedhaaniif konkolaachisaa isaa kana har'a yuunivarsiitiidhaan barnoota itti kennutti wanta fuula kan koo hin beeknee fi ati leekchara koo ta'iiti naa barsiistaa jedhaan jechaadha. Hayyee jedhee galma barnootaa san keessa gaafa seenan wanta leekchararicharraa dhaga'e konkolaachisaan hunda isaatiiyyuu fuulduratti ba'ee osoo sodaa tokko malee wanta qoma isaatti qabateef fuuldura isaatti ba'ee piroofeesaroota garaagaraatti ibsa kenneef jechaadha. Waa'ee barnootichaa guyyaa sanii ilaallatu jechaadha. San keessa barsiichi konkolaachisichi gaafa ibsa kenneetiniin saganticharraa gadi bu'aa jiru piroofeesaroota walitti qabaman keessaa tokkicha harka baasetii gaafii gaafata jechaadha. Gaafii baay'ee walxaxaa ta'e wayii gaafata. Konkolaachisichi baay'ee waan rifatee fi ofirratti beeksisuu hin barbaanne seeqeetumaan tun gaafii baay'ee salphaadha rakkoon qabu hin deebisna. Kana anaa miti gaafii kana kan deebisu konkolaachisaan kan kootu kana waan beekuuf inni isiniif haa deebisu jedhee barsiisicha leekcharicha jechaadha gara waltajjiitti affeera jechaadha. Barsiisichi gaafii piroofeesarichi gaafateef deebii kennaniiru. Seenaan nama kanaa yookaan kan barsiisaa kanaa jechaadha Albert Einstein jedhama jechaadha. Yeroo daa'imummaa isaatiitti barnootaan homaan dandeechuu homaan beeku jedhamee nama baay'ee qeeqamaa turedha. Seenaa ani hin danda'u waaqayyo naan kenne jedhe nama cabse
fakkeenya nama kana godhachuu hin dandeenye jechuudha. Hayyee hordoftoota chaanaalii kootii akka warra seenaa kanarraa akka waa barattan abdiin qaba jechaadha. Galatooma. Like, subscribe, share gochuu keessan hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabaattan koomentii jalaan gochuu keessanii jajjabeessa jechuun